سلام ناتشو Akkam انجيت nagaa ناتشو keessanii أمهرني jirtu مناك warra بشالاتشو soddaa. Egaa تعلم soddaan kun akka malee اللغة barsiisaa jira. الأثيوبية في Ani خمسة maqaan beeku أيام Salaamnoo اسكي تجرسي Gudenyoo. أتمتي Okay, يعني Amaariffatti jijjiirra اسمعوني gara للأخير Oromootti illee hin لبيت jiru. صبرشو يعني كسرت قلبي Hin jijjiirra. سماما Ani يت kanan jedhu أنجلان maal mogocha يعني barsiisuudhaatti asirii أين isaatti هو siin البيض gaafadha. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaan siniif hawayyatu. Hordoftoota chaanaalii alamtuuf nagaa keessanii nagaa kootti aansuudhaan warroonni maatii naaf hin taane asumaan maatii naaf ta'a subscribe gochuudhaan warroonni maatii naaf taatanii jirtan immoo like share gochuu keessan hin dagatina isiniin jedha. Egaa tole waan nama ajaa'ibu tokko keessaa namicha kana baay'een dinqisiifadha. Namichi kuni baangaalii fakkaata garuu moo maaliidha? Ani kanan jedhu dubartoota keenya warroota kaayyoo hin qabne warroota kana deemanii salaam naa jedhu dhugaa rabban amma isaan beeku afaan Oromoo saabaa caadhaa tokko lama sadii afur shan jedhee nu barsiisaa jira. Tole ijoollee keenya keessattuu warroota kaayyoo hin qabne jechaadha yeruma kana dhaqanii yeruma miti kun yeruma maalitti koo hin baasa jechaadha. Ulfeesseefaa kan baasu jira baay'ee isaa argaa oolla jechaadha kan miidiyaa irratti bahanii bo'aa oolan danuu isaaniitu jira gatee jechaadha xopha isaan godhe kan xopha isaan godhu baay'eetu jira jechaadha waan nama ajaa'ibu keessaa ani kanan jedhu maalumaaf jedhuma kanatti heeruma dhaqxu warroonni kan keenya dhiifama laa godhaati warroonni jala jirtanillee mabruuk siniif haa eebbifamu warroonni immoo kanaan dura hin dhaqne immoo hin dhaqinaa dhugaa rabbi maal Itoophiyaa keenya iyyuu koo babbareedaa qabna Itoophiyaa keenya iyyuu babbareedaadha nu caala Itoophiyaawii keenya caala kan bareedu jira moo hin jiru waa tokko iyyuu jechaadha inni heeruminaa isaanitti siniin jedha anuma keenya isuma keenya isuma gurraacha kanan nu caala okay. Tokko amma dheengadda maal gooti seetanii daandiirran deemaa jira madaamii kiyya wajjiniini otoon deemaa jiru ishiin immoo beekatii natti argisiiste beektu ani garuu argeen ture jechaadha. Barri eenyurra taa'u maqaasaa iyyuu daandiirra taa'u taa'aa jiru jarummaa kana natti fakkaate ta'u baangaalii isaan ta'u ani waan isaan hin beeku kaa silaa zeegaa biyya bakka bakkee irraa dhufanii walitti eenyurra jechaadha. Anuma akkuma keenyaa kanaa hojjechuudhaaf biyya ormaa deemanitu akkas jechaadha natti fakkaate waasaa sana inni haggaa laaloo ijoollee haala daandiirra barbadaan makiinaan akkaatti deemaa jira afaan keessa wal dhungataa jira. Maali ijoollee natti argisiiste ani silaa argeen ture achumarraan hin agarre maalidhaan jedhe ara wal dhungachaa jiru jette badee kaadheetu mana abbaa manaa haadha manaatti moo na ilaki Itoophiyaawidha ka ta'uu didaaree naan jette. Okay dhan bira darbeen. Kaan immoo kuni kaan malaala nama dhungachuu qabe kuni alatti dhungachuu qabe kun dubbii gaafa fixanii gaafa immoo garaan purcaa'ee akkana nutti baasanii yaa Oromoo maalooyii akkas ta'e kanatti irratee kana guutee kanatu ta'e kanas ta'e jechuun hin hafu. Kanaaf shamarran keenya keessattuu dhaamusa mana isinii dhaamuchaadha. Bumaa argita wajjiniin daandiirra deemtanii waliin dhungatina. Keessattuu jara kanarraa of eeggadhaan siniin jedha bangaalota kanarraa of eeggadhaa safara isaanii deemtanii dhaabattan inaasa'ina hin kolfinaa nyaara ofiiti kan namni nama laalu kostor jedha yeroo hunda jechaadha. Qimamii warra madaamii keessatti hojjettan isin xaataan qabdan warra bakkee gulufu kana jechaadha. Warri bakkee gulufu kun nama hundatu fuudhee ta'u wajjiniin gulufaa kaatinaa walii gadi siniin jedha of eeggannoo godhaa ijoollee teenya ishii biyya keenyatti gallaa. Isiniin jechuun barbaada kanaafuu isuma kana dhaabare jawu isiniin jechaa jiru barraa'ee godha. Wayne. Kanaafuu of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee barbaachisaa miti wantoonni akkasii kun. Tokkoo fi miidhaa sirraan ga'a dhiirri sitti fayyadamee waan irratti xop godhee si gata malee wanti inni bu'aa siif godhu hin jiru. Dhiirri ta'ee iyyuu biyya keenya iyyuu ta'ee iyyuu odeesseef iyyuu fuutee galtee waan irratti biyya kee abbaatti kennuu dandeessa. Yookaan abbaatti kennita yookaan immoo maatii keetti kennita. Kana immoo warra kanaa fuuteetuma gizee galtu biyyatti. So waan akkasii kun baay'ee barbaachisaa miti baay'ee bareedaa miti of eeggadhaa dubartoota keenya. Warroonni jara dhudhungattan kun of eeggadhaa jara harri dhungattan
warri jara dhungattan of eeggadha. Warri dhungoo keessa hin jirre immoo sin firiidha. Hayaan firiidha. Firii bagataa tosini. Kana waan akkasii sin jechuun barbaade of eeggadha, of eeggadha, of eeggadha. Ani waan baay'een argaa jira. Haala kanatti yeroo tasumaan ba'ee ta'u deemu madaamiti yoo wajjinii baay'een argaa jira ijoollee teenya. Maal hojjechaa jirtudha? Dhoksaa seentanii. Wayyoo. Maal jechuudha? Maal jechuudha taayeen? Kaayyoo manaa baatanii beeka, waan hojjettanis beeka, waan dalagdanis beeka. Kaayyoo keessan galmaan gaadhaa malee kana jara wajjiniin karaa keessa dhaabattanii maal jechuun camaallaquudha barkun. Camaallaquu keessasa camaallaquu san. Oboru si gate immoo takka amma fiddee waarrattee ijaarsuma yoo wajjiniin gangalatti. Maal jechuudha? Maali kana mana waanyuutu mana maqaasaa yoo iddoo bataskaanatu mana keetti maan kana wajjin gangalattu Itoophiyaa yoomna qaba qeerroo fi qarreeyyuun qaba barfataan jedhe. Kana jaarsa nutti as hin baasinaa viidiyoon as nutti baaftanii too kana wajjin dhugaa rabbiiti ani kolfaan haasaa garuu maalifiini sirrii miti waan akkasii irraa of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni maarga keessan eegdanii jirtan immoo ittuma fufaasin. Warroonni waan akkasii keessatti hidhata godhattan immoo hidhata keessa sirrii miti sirreeffadha. Okay? Ammaan boodaadhi waan akkasii isin irratti arginaan ejjennoo tokko isin irratti fudhadha jechaadha. Ejjennoo tokko isin irratti fudhadha. Warroota waan akkasii hojjetu jechaadha. Viidiyoo waraabee tanaan poost isin godha. Okkuma si wal dhungattan isin hin argitan miti aan immoo viidiyoo waraabee tanaan poost isin godha jechaadha. Waan akkasii kanarraa of eeggadha. Cabaallaqina biyya ormaa keessa teessanii haaboo galaa yoo barbaaddan galaatiif hataadha biyya keessan keessatti. Yoo dhageessan gorsi alamtu isa kana sinii fakkaata. Warroonni amma ammoo dhaggeeffachaa jirtan laayikii illee sheerii illee sabskiraaybii gochuudhaan na jajjabeessaa isin jira. Hordoftoota koo baay'ee jaalladhu baay'ee kabaju yeroo gaarii naaf qabadha turtii gaarii baay'ee.